sabati namni dhalatte qabdi sabat la qabdi intala sabata namni kuma kuran ko isi walin qodamara nuti amma saa kana malaqatin haga himatte gargaarsifne isi eebbifne nasri abaarsifne milki abaarre gadhifnachu wallahi dhuga rabbi xaxaa illam شكرا من الدون تكريتين يا كنا باسو دواتك كشابة إن شاء الله كوفا يزيد مداها باسو مونو مودا مودي كنتارو دي سون أكا هدو يسي تقالو دواي تقولي قد يمشون دو يو أرى إن دوغا كانوا أماني والله دوانا تقول أنتو كنتارو دي تبا أكا كاو يسي كن يو أدي وفتنا يتاچين شوفا تو أباري قد يم شكالا شروطة ذي برابطت كم سامتا كم تتارو أكا جاسا بيا كان نمني جروجا وتا والقلشادي نمني وهذا ما له خبر وامر اوكي ما بيا زنجرو كنو جارتي وان جارتي جتي جتجرن اصلي وان جارتي ما كايلا كهم جتله ديسا كيفنان جتله ديسا وان جارتين دكتورا جت كان ما هي فدنن ما وان جارتي كان فدنن دكين اما بابنوتي أكو أبولوماتي إذا قافنا نريده وجولن دبي شيء دبي كوت ينان شيء نريده نظرين جالا إذا دفو نريده مين أمم دبي توكو تداول إنوفيد أبوك ما واسيس رته أمان أبنبر دورية يو كم تركي وجلون تركتين دفو نريده كنو ركو كبانشو كنو رجع نما دبي توكو متي كلن سيفيدو دندنا نما جبا نما تشي نما تفيلك تسانو نما تفيلك سونتانه شو نجري كمان جالسة كنا نجري لقرا كده أنت جالسة كنا نجري جرا already أنا سيدا كدي دمالي أنا نتين نجالس نجري فيدي وما ركون كابوندان تيجي نوار كده إلا جنبوس أنا قافت نجري كنا نمي دبي كبابا جنبوس أنا قافت في وان جرتو لفكاي زرزرت ميهما أنكم أقول أني كنا جبت تندبت وان جرتو لفت سنيهما جدني وما أزجبت دبت لفت اللي دبت هذه كبر ميجا دبوفني لفت كافنا أساسا قباتها يا سيدي أزقب أمبوين نما سدسكيت ساكن أتل دبي رابل بلو بليسو ملكي دبي رابل بلو لما كان يسي جروب يدد في نما سدي ورنو هدا قافني لفت ورنجي بنا مان قشات أراء ولا جنن ما هاي مو أنا فتي مويون نادي دلائق أبو الربع كابو أزمة هاي زليقة أيام سادة دبدا كذا سنيكنة أكنا ما جراتا دبي توكوت عالم دبي كذي دبدا أستاذ أحمد ورا بامبولينو كنا جرتا ورا كوفيا كنا جرتا غلطوما فولو ناغور عندي كم قريب بشنا جولة توبتين جرا دبدا أستاذ سجلين كجرا دبدا إنجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كقطي إفما قدا وليني أسجلتاني أجيفتات ردين قدسي الرسي وانت سنقافتني تاني وانني أفيكو أرجي إجتشودا wanti kuni akka abdii ugume jedhe itu ta'e maal ta'a akka abdii ugume jedhe mee akkam aywa akkam jechuun keessan xuru lafa haqni jiru hawaasaaf ifeera namni bakka haqni jiru hin hubatiin hin jiru akka kotti haqni eessa jira eenyutu dhugaa qaba waan jedhu hawaasni as jala jiru hundi hubateera waan wal dhoskinu qabu garuu haqicha isa jiru sana ifa baasne akkanadha jechuuf ituu keessaan fakkeenyaaf keessaan waan kana haqicha sana isicha hawaasni sargaa jiru sana isicha hundi keenyallee agarre kana keessaan waan kana haasa'amee wanta murtaa'uu qabu itti murteessine maaliif rasiitii obboleessi keenya fidee fudhataa hin jirru fiduu didee yoo finne isu wanni fide kana yoo fudhataa hin jirru nuti wanti nuti fudhanne wanta rasiitii akkasiin fidee dhufe jedhe sana ulaagaa jedhe sana waan hin guunneef ulaagaa gaafatame waan hin guunneef wanti kun keessaa yoo xumurame malee wanni ta'uu hin danda'u waan kana keessaan haa xumuru. Isin akka nama ustaazaa biyya san jiru tokkotti dheengadamaan naan jettanii namni biyya kana jaarsummaa ishiin jedhu Dubaay keessa durriyyeen jira beekan jira wallaalaan jira olumaan jira manguddoon jira garuu waan wallaalaan tokko tokkoof namni garaa yaba tokko tokko jiruun hundi keenya walitti rafamaa jirra jettan sinigalee
Kanaafi akka nama keessan harka waliin qabne namni biyya Dubaay keessa waliin dhageenye abdii jaarsummaa dubbattanii irraa dhabdanii komii kaaftan. Amma isin akka mataa keessaniitti sheeka tokko inni maqaa himnaan dhufuu didee isin galchine as jala amma kumeessoon jira, sabboonan jira, jaalli isaa kiyyaan faa jiranii hedduu jiran ijoollee argaa jiran as jalatti. Isin galchaa ijoolleen Dubaay jaarsummaa fuutanii waan mucayyoon himatte kana bakka hunda silaa himataan saafittiin himatu waa itti dabalee himatuun isin haram baane homa jiru. Dhabaani miti isii bira mucaa bira akka waa jiran kun dubbilleen akeekaa jira ummanni illee ragaadha. Haqa mucayyoo kanaa fuutanii nutti hin deebitanii waasii fudhattanii yoo isarraa dhabdan kisha keessanii baaftanii hin fiddanii mallaqa miskiina barbaanna. Isinii ol galcha ijoollee Dubaayillee. Aminon jira hin galcha sabboona kiyya warra jalatti argaa jiru. Kumeessoo hin galcha Nasriin agarree isin hunda keessan isin galchee arginu irraa fuune dhabnu kiisa kennaa kadhannullee yoo dhabne kiisa kennaa kadhannullee finnee dhufna. Guutuu miti gimmaashalee to'attanii yoo nama 10,000 karatti waadaa hintan keessan fixattan. Yookaan immootu ummanni ani mucayyoo amma gargaarsisuu barbaada jechuudha. Jasti akka miidhan milkii ta'uu baasee mucayyoo miidhamtuu ta'uu baasee intalli intala sabaati namni dhalatte qabdi sabaadhaa qabdi intala sabaata namni 10,000 ko isii waliin qoodamaara nuti amma sa'a kana mallaqa isiin haga himattee gargaarsifnee isii eebbifnee Nasrii abaarsifnee milkii abaarree gadhiifna jechuudha. Wallahi isin dhugaa rabbi xaaxaa lama ችግር ነው መነዶን ተከራይተኝ ያከና አባሱ ደዋታ ካቻበቶ ኢንሻአላህ ኮፈይቲት መዳ አባሱ ሞኖ ሙዳሙዲ ክንታሮቲ ሱን አካ ሁዱ ኢሲ ጩቃሉ ዱአ ኢትጎነ ገዲኖቹ ነዶ ዮ አረይን ዱጋ ከሩ ማኒ ወላሂ ደዋና ትኩርኩርቱ ከኪንታሮቲ ዲባ አካ ቃው ኢሲ ዮ ኡፍት ናይታችን ጩፈቱ አባረ ገዲን ሸቃላች ሩተ ቢራ ብተት ካም ሳምታ ከሚት ታረፈ akka jaarsaa taasa kun akka abaarsaatti akka jaarsaa taasa malee kun abaarsa fakkaata. Maal isin kakana hundi adda dhala tuutan mudhattee ji'a sadi daladdee kuma dhibba carraan kabtaata deebii deemsa. Galatoomii ani waa'ee kitaab carraan kabtaata tii ijoollee callisaa dubbadhaaf taata. Galatooma ani waa'ee jaarsummaa biyya kana keessa ittiin galu maaliif ittiin galtuun oneettan isinitti hima dhaggeeffadha. Dheengadda antala asirraatii dirhaama 7,500 nyaatamte sana waan hin ofii koo godhuu qabu yaasin as jala hin jira. Kana goona jedhee furmaata waan natti fakkaatu lafa kaa'ee namni hundi achitti na dhiisee sokkennaan qofaa ko bakka sanaati yaasin kan na fuudhee galillee mucaa yaasin jedhamu tokko jechuudha. Mucaa milkii bira jiru intalli sun namoota muraasa taanee waan godhamu goone gara biyyaatti galchine. Isa sanaafuu furmaata kaa'uu hin dandeenye nuti warri Dubaay. Isa kanaaf ani jaarsummaa keessa hin galu akka dhuunfaa kootti. Hin galu jaarsummaa keessa. Garuu jaarsummichi natti hin dawa. Asli Abdii Hukumee akkasuma Ahmed Culullee asli jara kana sadanitti nama na jedhee jara kana sadanitti nama na jedhee yaada milkiin Abdii Hukumee asli eenyu ammas maqaan isaa Ahmed Culullee jaroonni kun sadan waan kana keessaan xumura maaliif ennaan booddee milkiin kakuutti yoo deeme waan kana dhaqee yoo kakate ilmoo isaaf hin godhu. Maaliif sirraa waa argaa jira obboleessa kiyya dhiifama naa godhi namni sirraatii waa argaa jira milkii namni hundi ijisi ilaalaa jira. Yoo ati waan kana kakatte immoo ilmoo keef hin godhu kakadhu jechuudha kana siif hin godhu. Isa kanaaf jaarsonni kun keessaan kana sadan qofa asli Abdii Hukumee Ahmed Culullee kun sadanaa ilaalani maaliif Muniiri garan talaadhaa jennu siifani garan talaadhaa jennu siigalee jarri kun sadan qoftitu ilaalanii isaan kun as keessa miti waan ta'eef nama Dubaayii keessa makiinaa siin qofti xumuraa waan kana galatoo.
برسي إنه أستاذ أحمد بكتان Nendo ani abana funto ani abana Asli. Kota bila haralla nama kenna bakka kalas dubbi gabarsa dubbi wonni jira wajirate kesa lalla walin dubbanna akka daima nama kana hotti teeneti shani ay walitti nerrennu yo attisitu nabira jirate yo nabira jirate dabate walin nerrenna kota la gabwaati media e nulli ararsembe uga dubbachura makana balle samale milki akanama samale uga nama wala kanaf kota kesa badalitti badalin wala masina ichu milki amma nuti kayon kiya personally kayon ke nawar gasra jiru walama kayon ke na walama kesan dufu wallahi walama yo argine haqaisi sibra fu dufi yo damne si ibne intalitu nama dalagati nama wabeku wani sini tin sochodu oromo rafu dufi please nuncinkini haiti si sibrat tafjira hala wasalan hinjiru hala wasalan akkan monongori baka karaga baba sibira qabdi ya hin qabdu ya akkan monoyo gote male amma kesan demne mare hidanne nama kana isargina amma bar kuma takka yo oldar mani fa namma sigale karama gift tinje chura gift kuma dibasha yo fudem sigale yo milena takka fudem dollar kuma shani alle ke argatte bar si wan tin sochot sigale dollar kuma takka kuma la molitin kamna faga kanu kan namni kuma qurani kun kuma takka yo kenne ye chura kuma la malama yo kenne sigale karama gift tin dollar shanta ma wali kamne mucayo tuwan tin akko kam tuwan da hojin egal tuin argina fi yechu andugan rakana ati o mazibira jiru ko yo qabat kennifi yon qabanne qabdu jaritin lolin yo veteragati baraba ibaka ega o bolumma didde wa hunda hiriyumma nu didde nu tufatte nama kuma qurani kana tufatte yette yo qabatte nu amani yo hin qabanne hin qabdu jari baka mal gota nu cinkit Dumne lullahi. Dumne ba yo kara la fatin makuno shaytici anin fuddu jare nama bira nama dubai jiru na eri olgaja wasina mati asi wasin gabu qabda yo asira gabu nemo mallaka nuti wori jarsumma tenne kafalu qabda yo isin sibiran qaban namota gurguddaa siifi darakkin jiru nama dubai keessa jiru barbaadu gastiitti ta'uu danda'a barbaadu keessa lafuu danda'a namoota gurguddaa siifi tokko ragaa obboleessasii siifida lammaffaa Sheikh Abdul Rashid siifida sadaffaa Jibril Muhammad Fadillah kanneen yoori qalan lafa Mati umi gachuun barbaadu Sheikh Abdul Rashid fidi Nasri fa maali Mucatti kun gara Islaamummaa reefuufi maatiidha wajjin hin jiru. Maatiidha wajjin tokko taatee hin jirtu badhaa fi uummanni musliimaa. Yaa maaliif milki akkana godhi. Mucatti illeen ila dhagaya. Asira gaafatuu danda'u maatii siitiif firasii qofa jechuudha. Akka seeraatti illee. Islaamummaadhaan gadda fudhatte asli mucattiin kun islaamummaadhaan gadda fudhatte maatiidhaa wajjin hin jirtu maatiin jibbanii jiranii illolu jarriyyuu sababati waaqayyoo kaaddeef kana taate jedhaa jiru. Maatii malee jiraatu hin jiru. Okay, tara takka milki carraan ke Abo waan gabaaba abo asli waan tokko haa ta'u. haradimmat carraan okay awi maal jettan Ila Oromoo hundan dubbatanii dhungatan jedha Oromoon gaafa hundan dubbadhuun. Kaleessa gaafa inni obboleessa kiyya dhaqu qaraasitu barbaadee saree jala fiigee bada saree naan jedhee na arrabseeraan. Ani obboleessa illee hin qabu. Odoo qabaadhe rakkina kiyya keessaa dhufee na baasaan. Sababa milkii kun hundi narra ga'een. Angara amantii Islaamaa itti dhufeera warraanis hagas hundi harkaa waliin qabu. Yoo naaf ittani Oromoo dubbii tiyya lafanna jalaa hin kennina. Yoo na gargaaruu barbaadani dandeettii qabdi mucattiin tun nu gargaaruu dandeettii saba kana tajaajiluu dandeettii beekumsa qabdu yoo jettani ofii keessanii yoo dolchee na darbitan na darba yookaan na eebbisa
malee dubbiitti yalle lafanna jalaallee hin kennina asumarra naa xumura. Amma Hawi kuno milki gaafata turre. Deengaddaati risiitillee hin barbaadu na haa kakkatu jette. Risiitiin kompiitara keessa hin jiru jedhee kakummootu gaaf kan illee hin didee ammallee inni lafarratti isin ilaala jenna. Gatiin ati himaa jirtuu fi wanni inni himu garagarii dubbiin keessan samaa bahaa fi dhiyaanu harkaa ta'e mee bal'isiitumaan dubbii keessa kan akkamii isiniif hin abboon isin jidduutti rakkanne isaan ufuraan jiru siin ufuraan jirtu nuhuu jidduu kanatti namni 11,000 kun Oromoon isin jidduutti rakkate mee ati xaxaa kana akkamitti keessaa baata akkamii keessaa si baafna Oromootti madhu yaada kee mee bal'isiituma akkam goon Dr. Asli khaisiitis dhiisi khaisaatis dhiisi kajaatti kuma dhibba jatteemi ma gaafate dubbadhu Oromooti jechi kiyyaa fi ka haadha manaa waan dhugaa wayii keessa jirtuuf yeroo hunda wal qaqqabataa deemaaraan argaa jirtan. 100,000 waan itti dhagaa jirtan. Akka isin amantanii fi dhugaa qabdu moo dhugaa hin qabdu mucattiin tun kana hunda hin kijibdu moo hin kijibdu hawaasa irra risiitiin naaf haa dhufu. Koomenti mana hori koomenti uummata cinqina. Risiitii naa haa fidu jedhe risiitii hin kaayama seeraan kennee turre irra saaxinii addaa qabaman isaa keessa risiitiin nu hojjannee lafa kenneeru sanillee na didee argitanii dubbiin tuni an waan haala milkii seeraan bareechee beeku waan keessa isaa seeraan beeku namni alarra yoo nama arge alatti nama mana keessa waan biraa waan keessa isaa beekuuf waan isin ammarra argaatan beekuufi asumarraan naa xumuraa isiniin jedhe. Hin dadhabame an eega dadhabame duraa obseta sana harkaa baate eega na harkaa baateetiin jette isinillee dadhabdanii ka isinii amanne ammoo anaaf amanaa hin jiru dubbiin tiyya lafarrallee akkana jalaa hin bunne asumarra yoo fixan waan naan jetta adhuma naan jettanii nagaa kiyyaan qurxii kiyya beekeeti sammuu kiyya deebeeti hojii mataa kiyyaa hojjetadha kunooti asuma waan naan jettan naan jedha an dubbii tiyya lafanna jalaan butina wama jedhu wallaaleera an tiyya rabbi na haa dubbatu. حويتي تكتي واسقا فدوان هلاتية كنو ملكي يوغا فنيجا انو ملكيني وانما حريقا جدا موكنا كان ايه هجنا نبيرا كبدي هجنا نبيرا كبدي جدا سنتي مودافي أسقبت دبت هريقني والآيادا والتاتادا أما مساعتي أما جنبوسا كآتي الريني كان والديبنا جديتين دبتا لكي أكي إني بفقبوني الريني والديبنا جدو كوني si amansiisuu dhabemoo si liqinfamuu dhabemoo mee akkamitti ilaaltaa ati kana lakkisanii miti asuma gubbatti waan jettan jedhaa murtiin akka kennaan biraa bu'aa jettaatiin. Lakki ka guyyaa lama kennineef iyyuu hin taane ka lafa irra harkisan sun hin ta'u kennameeraaf sa'aatiin ittiin fayyadamne yeroo. Ati akka Dubaayitti namni Dubaay keessa ebaluun kuni Dubaay keessaa dhufee bakka haa bu'u inni abbaa barbaade bakka haa buufatu atillee Dubaay keessaa namni wayii dhufee dingastii kana keessa dhufee haa hirmaatu dhugaateen jidduu kana keessatti haa jarrillee ilaaltu jettee namni ati eerattu hin jira Dubaay keessa. Odoo eeradhe kunoo Ustaas Ahmadii eeradha isaan iyyuu dubbii lafarra hin barbaadani an nama tokkollee hin qabu achi keessa. Ujoole nama as jala kiyyaan fa'aa jiranii kumeessan jira Hasan mucaan ataataa tokko jira kan mana uffataa qabu Oromiyaa faashin show jira sabboonan jira ujooleen as jala iyyuu baay'ee jiranii yara kanneen keessallee namni ati amantu jiru. Nama tokkollee nama amantu amma guyyaa gammachuutti dhiyaadheen beeku Dubaayin keessa yoo guyyaa gaddaa ta'e malee yoo guyyaa dhibee isaanii ijaan wal arge malee an namatti dhiyaadhee garaa sitti himadhee waan kiyyaan bar jaala milkiiti abboo akkamitti jaalli jaalala akkamitti wayyu akkamitti nama. Asli takkatti ammallee waan naafte jira hawwiiti yaa Asli nu kaamsina boo abdii kumee irra deddeebiin tartiiban gaafatan. Maaliif nu kaamsitan takka dubbanne tura baas. Abbaayee obsi tartiib. Amma risiitii dubbiitti irra hin jirru. Munir mangisti bar suusi haadha ukeessa baafatti irra hin jirru bar. Miiran baanu lakki miiran baanu.
ترتيب ما ناسونا إيسا من إيسا تكتي أما ما رأيك الرباط أبو سلا كان ما كوما كورتوكو كان رتي ملكي رجعت أنا من نجاجي جود أنت هو برسلا أنا ومك صورة نقولت No, سليمتي سليمتي أنا تيجي أوبس حاولي وني تكتي أما دينا دينا استقافة شو برباد لوكا غربا كنا يرو ولد درجتني وري قدا ولد أوبشتني وري لما هما ما جركون وري سلبا متي لوكا وري قدا نعم ملكين وري أتهم التكنا الرجريس وري كنافت إيه وني إني كان كيتي متي تموفيتك أبو يبارسنتي مراسة يوتاتي أن كبو أنبتي هند به أركان الأمتي أبيني إسيل لي أركان الأمتي تيجي لي أركان جبابتي أنت نن ركسيت نن هديت أنا فكنت جما جمنت أيها تاجرة تنا جدي أصو إني وأنت نلفكاي أكم جت أتنا أجيسا جتمو وان الرادة شاتو أبدا سلا دنيان تو هلفتي لي بيتني wanta hunda ka caalu haala osoo inni haalaan keessa na waliin ture akkana gabbee ummata kana afuttillee salphinni kun hundi dhufu isinii galee odoo hin qabu itti balleesseera dhugaa qabdi dhiifama naa haa gootu yoo qabaadhen kennaa yoo dhabe itti dhiisaa naaf haa dhiiftu anuu ilma oromooti hin guddadha yoo naan jedhe bakka rakkadhe isinii na bira dhaabadha jedhee an hin dhiisaaf yoo inni ammoo tulatti wama na biraan qabdu karra akkuma amma bokkisu kana yoo bokkise ana ammoo waan jette isinuma of hojjedhee isinumman naa jettanii rabbii kiyyarra dhiifadhee guyyaa amaanaa sani dhiifadhee biraa deemu dinyaaf caalu haali. Lufaadha mee munir kenna maal jechuu barbaadda? Amma nama kuma tokko kana keessa namni kumni lama bombolino. Mereka carrana kan neme, bogudon carrana kan niti. Bombolino, ori bombolino kan niti. Kia dubado. Dokter. Dubad. Lah, dokter. Untena kan neme carra mengudona kan niti. Bokkisu vimiti. Lah, isatis lafa hakein. Isitis lafa hakein. Kajarti haa qabannu jenne michoon tun nama maallaqa miti ka barbaanne miti amma akkan sobne jaartiin 100 jetti isinis 28 jetti kanuma akka beekamu feeti michoon akkan sobne barbaaddi malee maallaqa miti amma 128 fi 100 garaagarummaa dira saniin qabu waa'ee wacii ani seenuun barbaadu silaa dubbii mannaaguu barbaade waan meeshaan itti bitamu isiin ni beekti waan xiqqaadha. Asirratti naasoi rabbi itti haa tolti homaa rakkoon qabu san sila alba'uu barbaanne banattis bannees alba'uu ni dandeenya itti dhiisa garuu mucayyoon tuni kijiba irra hin keenye jaartii isaatiitu afaan isiitiin ragaa bahe 100,000 hojjennee jaanii kanuma barbaaddi mucayyoon asirratti hanqanaan qaba hanqanaan kannaaf jee nuuf haa dabarsu lakkii hanqanaan qabdu yoo jee nuuf haa kakatu umurre kara gargaarsaa deemu. Sheekh Ahmad waan dadhabe namni biraa fixuu hin danda'u. Dubaay ta'e bakkuma feete jee jaarsummaa fudhanii takkaa xumuranii hin beekan. An nama 50 ol Dubaayumaa fi Suudii fi kanarraa jaarsummaa fudhatanii Dubaayumaa fi Kuweetumaa fi Suudii kana nama 50 ol. Jaarsummaa kanneen jaarsummaa achumaan dhabaman jechuudha. Borumarjaan nu didee jaanii as deebi'an. Isaafis rabbi itti haa tolu nuuf haa kakatu dhidhiisnaa fi micoonni gargaara.